Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan akkuma beekamu duula inshaallah diini keenya jajjabeessuu wal jajjabeessuu warroota sharri irratti hirmaatanii maqaa namaa miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti arrabsan qeeqan xiqqeessan irratti dhiibbaa geessuudhaaf yookiin immoo waan sanirraa akka namni sun deebi'u gorsuudhaaf yoo inni dide immoo hamila isaa jala rukutuudhaan akka inni gabaa ho'aan arganne gochuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu jammarree jirra. Kanaaf yeroo ammaa kana wantoonni miidiyaa irra deeman waa hedduutu jira. Keessattuu uummanni musliimaa waan uumameef qaba jechuudha. Waan uumameef qaba, bakka irraa dhufe qaba, bakka itti deemu qaba jechuudha. Kallattii itti deemu qaba. Oluma baanee mobaayiluma nu harka jiraaf, tachuma bitanneedhaaf, biyyumatu liivii bayaaf, liivii baanee waan argine walitti harree deemuu ni hin qabnu. Akkaawuntii keenya keessatti maaltu seef ta'e, maaltu poostii ta'e, maal sheer goone, maal laayik goone jennee adda baafnee beekuu qabna. Maaliifii jettanii yoo na gaafattan nuti ummata guyyaa qiyaamaa itti amanuu, nama rabbitti amanuu, nama diin qabu, nama karaa deemu qabu jechuudha. Akka biyyaa karaan nu harkaa badee akiraan nu harkaa badee nama kallattiin deemsaa harkaa badee miti. Warra kallattii itti deemuuf qabudha jechuukooti. Karaan nuti irra deemnullee karaa idina siraatal mustaqiim, karaa quraanaa, karaa hadiisaa, karaa ergamaa rabbi irra nu kaa'an irra deemna alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu yeroo akkaawuntii keenya miidiyaa kanarratti ol baanee addunyatti makamu, yeroo sooshaal miidiyaa kanaan walitti makamnu waan hojjannuuf waan dhiifnu adda baafannee beekuu qabna. Waan dubbannuuf waan dhiifnu adda baafannee beekuu qabna. Nama hordofnuu fi nama dhiifnullee adda baafannee beekuu qabnaa jechuudha. Yoo cal'ifneetuma biyyumatu ol bayaaf ol bahuu taate, yoo biyyumatu poostii godhuu taate, wanti nu walitti qabne kun waan akiraa keenya jiru jireenya keenya miidhu ta'uu danda'a. Akka nuti duune sharriin isaa asitti miti qabrii keessatti illee sharrii wanta kana akka achitti nu yaa'uuf sababa taanee deemuu dandeenya. Akkuma aalimtoonni keenya hayyoonni keenya nu gorsan sadaqaa jaariyaa jedhama namni. Addunyaa kanarratti namni haga lubbuun jiru waan khayrii isaa qabu ofii carraaqataa, waan akiratti isa fayyadu, waan rabbi isaatti walitti isa dhiyeessu, waan dallansuu rabbiitirraa isa fageessu, waan jahannamarraa isa fageessu jechuudha. Duniyaa kanarra gaafa jiru akka kanatti ofii carraaqata. Gaafa immoo umriin isaa qadaan gahee du'ee addunyaa kanarraa boqate. Jireenyi isaa ka duraan dachii duniyaa kana gubbaa jiraatu yoo ka qabrii garaatti godaanu ta'e ka'umsa bakka irraa ka'u qabee gaafa jennu namni gaafa awwalaa jiraatu gandi namni jiraataa keessa dabu karaan jechuu tokkoffaa garaa haadha keenyaa keessa jiraataa turre. Lammaffaa dachii kanatti gadi buunee dachii kanarra jiraataa jirra. Sadaffaa immoo qabrii dhayinee achitti jiraan. Arfaffaa immoo qiyaamatti jechuun hojii gaarii qabaanne jannata dhayinee achitti jiraachuuf deemna jechuudha. Bakka jireenya meeqa keessa dabraa jirra garaa haadha keenyaa keessaa kaane duniyaa kanarratti dhufne asii qabrii deemne qabrirraa immoo akiraa ganda argitee azaabaaf jannanni keessatti uumamte san dhayinee yookiin azaaba yookiin jannata ganda san keessaa tokko filachuu. Bakka jireenyaa kana arfan keessaa bakkeen islaamni barbaadu guddaan gandi jireenyi islaamaaf uumame kan islaamni illee isaaf uumame guddaa yoo jiraate jannata rabbiiti. Allahumma jannaa min ahlil janna. Yaa rabbi warra jannataa nu taasise asuma.